akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'a immoo seenaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Seenichi haala kanaatiin seeneffama hordofaa. Yeroo tokko abbaa manaa fi haati manaa tokko wal fuudhaniitu inni abbaa manaa suni hojii hin qabu. Isheen haati manaa isaa immoo hojjettuu mootummaati. Jireenyi isaanii egaa haaluma kanaan utuu wajjiniin jiraatanuu isheen biiroo keessa hojjettiidha, inni immoo hojii hin qabu, bakkeedhumarra deemaa oola. Yeroo haati manaa isaa hojii lafa hojiitii manatti deebitee galtu nyaata qopheessee laaqana cirees umaayyuu kan qopheessu isuma ture. Inni madda galii hin qabu, isheen immoo madda galii qabdi. Jireenyi isaanii qarshiidhuma seetiin kan jarri geggeeffatan, jireenya isaanii qarshiidhuma seetiin geggeeffatu. Haaluma kanaan jiraata, hojii biraa mana keessaa ba'ee eessayyuu deemee hin beeku. Utuma haala kanaan jiranuu gaaf tokko haati manaa isaa suni abbaa manaa sana tuffachaa jibbaa dhufte. Maal gochuu barbaadde abbaa manaa ishee kana baasuu barbaaddeetu nyaata inni qopheesse kanallee irkatti tuffattee bakkeedhaa fayyadamuu maal kana jalqabde. Sana booddee gaaf tokko utuma haala kanaan jiraatanuu gaaf tokko yeroo isheen hojiidhaa galtu akkuma amala isaa laaqana qopheessee shiroo kana bareechee akkuma kanaan duraatti hojjetee eege. Gaafa isheen galteettu gaafa inni bishaan harkaa geessuuf akka jette. Nyaadhu shiroo dhiirri qopheessee bishaaniin callabbeessee jette. Jennaan inni mudafee akka jedhe yoo maal godhe mi'eessee siif dhiyeessa har'aaf nyaadhu boriituuf na sirreessa atoo nyaattu silaa kiikkiidhaaf shiroo boriif biti fidaadhu wanna biiroo jedhe. Jennaan isheen immoo bitee fide manaatti si qallaaba. Silaas kophaa nyaachuu hin dadhaaba. Maaliif deemteen hojjettati akka nama? Ammaa yoomit koo nyaachuuf teessa taammaa. Hin nyaadhu shiroo dhiirri qopheesse bishaaniin callabbeesse jettee ofirraa geggeessite jedhama. Kanaaf kana mammaaksa tokkoon gaafa xumurru mi'a wal fakkaatu wal bira fannisu yookaan rarraasu jedhe Oromoon gaafa mammaaku jettee xumuruu. Danteessu ture.